ashama ijoollee akkam jirtu nageenyi badhaadha jirtu wayyumaati yaadannoo keessan qabattanii afoola dhageeffachuudhaaf qophooftanii OBN gaammee banattanii qophooftanii nu eegaa jirtu jenneet abdan egaa ijoollee torbeen darbee torbee nagaa torbee gaarii torbee barnoota keessan barachaa filicaa bashannanaa itti dabarsitan jenneet abdan egaa ka akkuma torbee darbee afoola mata duree bira kawaa'ee lakkoofsa hidda ofii himuu qabadheessinii dhiyaadheera ijoollee Oromoon afoola waa hedduu barsiisa jenneera lakkoofsa ni barsiisa lakkoofsa hidda ofii barsiisa ijoolleen gosa kam balbala kam warra kam jettee akka uf beeytu yogguu biyya fagoo lafa fagoo deemtellee akka karaan banne isaan taasisaa jechuudha kanaaf kan biraa ammoo lakkoofsa hidda ofii ittiin barsiisu afoola mammaaksatiin immoo gorsa afoola oduduriitiin immoo qaruutummaa obsi gaarii akka ta'e kana nama barsiisaa jechuudha torbee kana ammoo afoola lakkoofsa hidda sabaa isiniif dhiyeessan ijoollee lakkoofsa hidda sabaa beektu ummanni Oromoo haadhaaf abbaan akaakileen yookaan hayyoonni ijoollee ni barsiisu wayita barsiisan naannoo ni barsiisu maatii isarraa ka'ee lakkoofsa hidda sanyii fi akka baratu taasisu kun immoo faayidaa lama sadii qabu tokko fuudha feeruma irratti ijoolleen gosa ofii keessaa gosa biraa akka fuutu tajaajila akka heerumtuuf tajaajila jechuudha kan biraa ammoo bakka deemetti eessa akka dhaqe bakka deemetti akka lafan banneef isa gargaara jechuudha lakkoofsa hidda ofii yoo beeke abbaa ofii haga akaakayyuu haga abba torbaa yoo himate salphamatti ilma abaluuti bakka akkasiitii dhufe jedhanii bakkatti yookaan warraaf deebisuu danda'an yogguu daa'imni warra ofii himachuu danda'u yoo tasa badeellee jechuudha isin immoo jajjaboodha kanaafuu lakkoofsa hidda ofii akkamitti baramu karaa lamaan jira lakkoofsa hidda ofii karaa lamaan baratu tokko baal tokkee jedhama inni baal tokkee kun ijoollee maqaa ofirraa kaatee lakkaa'u jechuudha maqaan kan kee Abdiisaa yoo ta'e Abdiisaan ka'ee nuti ka qumbiin ka'ee nuti ka tureen ka'ee nuti ka abduu ka'ee nuti ka daadhii ka'ee nuti ka katoo ka'ee nuti ka gabu ka'ee nuti ka haallee jecha ooftee abba torba danda'uu qabdu sararri abba torba fi 10 sanii ol danda'uu kun immoo hanga gosa ofiititti galchuutitti akkasumas immoo Oromoo ta'uu kan kee qaccee Oromoo keessaa immoo yookaan Arsii taata yookaan Walloo taata yookaan Karrayyuu Baasoo Dullacha taata Arsii Sikkoo Mandoo taata Boorana Sabboo Goonatti galuu dandeessa Gujii Kontomaa Daarimuu yookaanis maatii Uragaa fi Hookuutti galuu dandeessa Maccaa Tuulamatti shanan Maccaa keessaa tokkotti akkasumas immoo sadeen Tuulamaa keessaa illee tokkotti galuu dandeessa jechuudha lakkoofsa hidda ofii beekuun bu'aa baay'ee qaba of beekullee lammii ofii beekullee gosa ofii beekullee biyya ofii beekulleef tajaajila jechuudha lakkoofsa hidda ofii beekuun faayidaa baay'ee qaba ijoollee eega akkanatti lakkooftanii eega jettanii kan biraa immoo baallammii jedhama lakkoofsi sanyii tartiibni lammata baallammii jedhama baallammii kana immoo maqaa kan kee haga abbaa kee haga akaakayyuuti maqaa kan kee ati ilma jechuudha ilma yookaan intala taata ilma yookaan intala abbaa akaakayyuu abaabayyuu akaakiyyee abutturoo abaabiyyee jedhee akkasitti torba jechuudha kanaafuu torba danda'uu qabdu torba irran isinii deebi'a tokkoffaa
ilma yookaan intala maqaa keetirraa kaatee of lakkoofta. Lammaffaan abbaadha. Sadaffaan akaakayyuudha. Afuraffaan abaabayyuudha. Shanaffaan akaakiyyeedha. Jahaffaan abutturoodha. Torbaffaan abaabiyyeedha. Akkanatti deema jechuudha. Akkanatti akaakiyyee abutturoo fi lakkaayachaa tartiiba sanyii ofii beekuun barbaachisaadha. Qooda afoola keessatti barattan duudhaa sirna gadaatilleen akkanatti ijaaramtee ijoolleen afoolaanis of beekaa deemti jechuudha. Fakkeenya barattoonni waliin jedhan kanas dhageeffadhaati walitti deebi'u. Ijoolleen asitti argitan kun hanga akaakayyuu meeqaatti himachuu danda'u laata? Walumaan haa daawwannu. Maqaan kee eenyu? Abdii. Abdii eenyu? Dastaa. Dastaa eenyu? Araarsa. Araarsa eenyu? Shaalloo. Shaalloo eenyu? Meessoo. Meessoo eenyu? Booraa. Booraa eenyu? Alaaka. Alaaka eenyu? Subuqaa. Maqaan kee eenyu? Maryam. Maryam eenyu? Xibabu. Xibabu eenyu? Katufa. Tufaa eenyu? Boonso. Bohaarsaa eenyu? Boonso. Boonsoo eenyu? Midhaasoo. Midhaaqsoo eenyu? Hirseene. Hirseenee eenyu? Ollufee. Hollufee eenyu? Jilo. Jiloo eenyu? Kaamumma. Kaamuma eenyu? Kamire. Samiraa. Samiraa eenyu? Muhammad. Muhammad eenyu? Hajjii. Hajji eenyu? Oogatoo. Oogatoo eenyu? Rahmatoo. Rahmatoo eenyu? Tarree. Tarree eenyu? Tufaa. Tufaa. Bulloo. Bulloo eenyu? Waldoo. Ijoollee akkuma ijoollee tanniin daawwattanitti hangam akaakayyuu hangamii himachuu dandeessu laata? Gaafii kana isiniif qopheessee jira. Of gaafadhaa. Iddoo jirtanitti wal gaafachuudhaan akaakayyuu keessan abbootii keessan gaafachuudhaan baruu qabdu. Maqaa keessan hanga 7tti himachuu qabdu. Ijoolleen kunniin fakkeenya isiniif ta'uu qabu jechuudha. Fakkeenya barattoonni waliin jedhan dhageeffattaniirtu baay'ee gaariidha. Isinis jabaattanii lakkoofsa hidda ofii beeytanii akka itti cimtan isiniin jedha. Jalqabaa haga dhumaatitti waan na dhageeffattaniif galatoomaa. Torban sagantaa biraa afoola biraa qabannee hamma isinii deebinutti hammasitti nagatti ijoollee nagatti ashoo.